kanatti biyya lafaa hundumaarraa namooti baay'een wangeela lallabaa jiru. Kun waan gaariidha. Yaada qajeelaa, yaada eebbifamaadha. Namoonni fuula Waaqayyoo barbaadachuun, namoonni Waaqayyoon kadhachuun yeroon kun yeroo kadhataati. Yeroo kanatti Waaqayyoo carraa kana nuuf kennee nus Waaqayyoon waliin kadhachuu, dubbii Waaqayyoo dubbifachuu carraa gaarii arganne yeroo gaarii isaaf. Garuu waliigalatti haalli addunyaan keessa jirtu haala gaaga'aa, haala jeeqamaa, waan ittaane dhufu dubbachuun, tilmaamuun, karoorfachuun yeroo nama rakkisu keessa jira. Yeroo kana keessatti egaa Waaqayyoon kadhachuun keenya baay'ee gaariidha. Yeroo ulfaataa akkasii kana keessatti fuula Waaqayyoo barbaadachuun gaariidha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo keessaa macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 20 lakkoofsa 3 isa jiru dubbifannee gara sagalee kanaatti deema. Daawit garuu kakatee ani si duratti faara tolaadhaan akkan ilaalame abbaan kee dhuguma bareera. Kanaaf garaa isaatti Yoonaataan akka hin gaddinetti dubbii kana dhaga'uun isarra hin jiru jedheera. Ammayyuu taanaan dhugaa Waaqayyoo isa jiraataa du'a lubbuu keetiitis anaaf du'a gidduutti tarkaanfii tokkotu jiraa jedhe. Irra deebi'a. Keewwata ishee dhumaa irra deebi'a. Ammayyuu taanaan dhugaa Waaqayyoo isa jiraataa du'a lubbuu keetiis anaaf du'a gidduu tarkaanfii tokkotu hafee jiraa jedha. Daawittu sagalee kana akkana jedheeti Yoonaataatti dubbata. Kanaaf anillee mata duree sagalee kanaaf kenne siif du'a gidduu, nuuf du'a gidduu maaltu jira laata? Ittaansee maaltu dhufa? Nuuf du'a gidduutti maaltu dhufa? Arraan sagalee kana irratti waa dubbadhaa, Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo gooftaa hundumaa dandeessuu barri kee daangaadhaaf daarii kan hin qabne. Warra si kadhatan, warra si amanatan, warra si abdatan, warra fuula keetti kufan, warra gad deebi'anii mimmaaniin si kadhatan kan gargaartu. Amma yaa isa hundumaa dandeessuu gooftaa jaalalaa si kadhanna. Araara keetiin nu milladhu. Ayyaana keetiin nu milladhu. Nuyi dadhaboota yaa Waaqayyo foon qabeessa biyya lafaa isaa cubbuudhaaf gidiraan guute keessa jirra. Yeroo kanatti maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin gaarummaa keetiin gara jireenya keenyaatti gadi jedhi. Dubbiin koo utuu waa tokko hin hojjetin ol hin deebi'u ni jette yaa Waaqayyo. Akkuma bokkaan Waaqaa bu'ee biqiltuu biqilche malee ol hin deebine dubbiin afaan kootiis waa hojjete malee ol hin deebi'u kan jedhe si. Har'a sagalee dhageenyu kanaan jireenyatti nu ceesisi. Yaa Waaqayyo sin kadhadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaaddidduu du'aaf hafuura du'aa nutti marmaaru cabsi. Halkaniif guyyaa warra yeroo hundumaa gaaddisi du'aa irra buufatee isaan sodaachisu isaan yaaddeessu. Sagalee kee kanaan hurrii isaan baasi. Jireenyi akka jiru itti agarsiisi. Ifa agarsiisi yaa Waaqayyo. Yeroo kanatti sin kadhadha hafuurri lafa duwwaa keessaa namatti deddeebi'u. Abdii namaa kan dukkaneessu, fuuldura namaa kan dukkaneessu, egeree namaa kan dukkaneessu yaa Waaqayyo humni hamaan. Humna du'aa ka'u Yesuus Kiristoos gooftaadhaan sagalee kanaan jireenya namoota irraa kan cabe haa ta'u. Lubbuu keenya birmadduu baasi, hafuura keenya birmadduu baasi. Hurrii nu baasi yaa Waaqayyo hafuura sodaa jalaa, hafuura abdii kutannaa jalaa, hafuura du'aan doorsifamuu jalaa. Yeroo kanatti sin kadhadha naannoo nuyi jirru, mana nuyi keessa jiraannu, hawaasa nuyi gidduu jiraannu, biyya nuyi keessa jiraannu keessa hafuurri jireenya, hafuurri abdii, hafuurri gammachuu haguutu. Laga kee baaritti hafuurri Waaqayyo inni jireenya baatee deemu anarra ture siin jedhamiti garbichi kee Hisqeel. Warra abdiin qabne gidduutti hafuurri kee yaa Waaqayyo inni jireenya kennu isaanirra ture. Waaqayyo warra egereen isaan itti dukkanaa'e gidduutti hafuurri kee inni jireenya kennu Israa'eloota wajjin ture. Hafuurri kee inni jireenya kennu inni jireenyatti nama jiraachisu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin olii Waaqarraa jireenya keenyaaf haa dhufu. Dubbii kee nutti dubbadhu nu gargaari maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Sagaleen jalqabe kanan irratti dubbadha warri reefu dhuftan macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 20 lakkoofsa 3 irran deebi'a. Daawit garuu kakatee ani si duratti faara tolaadhaan akkan ilaalame abbaan kee dhuguma bareeroo. Kanaaf garaa isaatti Yoonaataan akka hin gaddinetti dubbii kana dhaga'uun isarra hin jiru jedheera.
amma yuutaanaan dhugaa waaqayyo isa jiraataati du'a lubbuu keetiitis anaaf du'a gidduu tarkaanfii tokko taafee jira jedha sagalee kana daawittu akkana jedhee Yoonaattaan ilma Saa'olitti hima maaliif sagalee kana dubbata yeroo kana daawit yoo jettan daawitiif Saa'ol gidduutti hariiroon gaariin hariiroon maatummaa ture sun gara hariiroo diinummaatti geeddarameera Saa'ol daawitiin ajjeesuudhaaf barbaadaa jira shira hamaa ittiin daawitiin ajjeesu Saa'ol garaasaa keessatti sammuusaa keessatti of keessatti qopheessee kaa'ee jira Yoonaataatti sinimne hojjetootaatti sinimne nama tokkotti illee hinimne of keessatti yaadee qopheessee jira garuu afurri daawit isa kana bareera keessi daawit akka Saa'ol isa ajjeesuudhaaf karoorsee jiru akka Saa'ol isa ajjeesuudhaaf sagantaa baasee jiru hunduma isaa keessi daawit sirriitti hubateera kanaaf jedheeti ilma Saa'olitti dhufee dubbii kana hima amma abbaan kee na ajjeesuuf jedha gaafan sagantaa kana irratti dhiyaadhu cidha sana irratti dhangaa sana irratti gaafan dhiyaadhu inni achitti na waraanee teessuma sana irratti na hambisuudhaaf karoora baafatee jira kanaaf iyyuu an dhangaa kana irratti in argamu jedheeti Yoonaataatti hima Yoonaataaf daawit immoo waliif dhibantaadha hiriyyaadha Yoonaattaan akkana jedha abbaan koo to'aa tokkollee natti hin himin hin godhu kana natti hin himne kanaaf kana hin godhu inni si ajjeesuuf karoora isaa miti sagantaa isaa miti akeeka isaa miti hin sodaatinii anatu siif wabiidha jedheeti daawitiin jajjabeessa yeroo kanatti daawit deebisee sagalee kana isatti dubbata abbaan kee dhuguma sitti hin himne sababni inni sitti hin himneef immoo an si biratti faaraa tolaa argadheera si biratti jaallatameera ati ilaalcha gaarii naaf qabda akka ati waa'ee koo hammina yaaduu hin dandeenye inni bareera akka ati akkan du'uuf irratti waliif hin galleef inni bareera kanaaf iyyuu maal qopheessee jira inni si duuba shira kana qopheessee si duuba sagantaa kana qopheessee na ajjeesuuf murteessee jira kanaaf iyyuu kana naaf beekii an dhangaa sana irratti hin argamu yoo hin dandeessa ta'e immoo na gargaari lubbuu koon oolfadhaa jedheeti Yoonaataatti hima yeroo kana maal jedheetti jecha ishee dhumaa irratti amma yuutaanaanii jedhan anaaf du'a gidduutti tarkaanfii tokko tafee jira jedhe anaaf du'a gidduutti tarkaanfii tokkittiitu hafee jira na ajjeesuudhaaf deema Saa'ol abbaan kee na ajjeesuuf deema anaaf du'a gidduu tarkaanfii tokkittii tafee jira du'i baay'ee natti dhiyaattetti balbala koo geessetti tarkaanfii tokko jechuun meetirii tokko jechuudha natti dhiyaattee na bira geessetti kanaaf iyyuu anamma yeroo murteessaa irra jira jedheeti Yoonaataatti hima yeroo kana Yoonaattaanis akkaataa itti daawit lubbuu isaa oolfatu akkaataa itti daawit ooluu danda'u mala kennaafi jechuudha akka itti Saa'ol daawitiin ajjeesuuf karoorse eessa argattu boqonnaa 14 lakkoofsa 39 irratti akkana jedha dhugaa waaqayyoo isa saba Israa'el oolchuuti namni cubbuu kana hojjete Yoonaattaan ilma koo yoo ta'e iyyuu ajjeefamuun isaaf in ta'a jedha Saa'olti dubbata isa kana yoo Yoonaattaan ilma koo ta'e iyyuu isaaf ajjeefamuun hin ta'a jedheeti akka daawitiin ajjeesuudhaaf deemu murtoo isaa ifa godhee jira murtoo isaa kana Yoonaattaan hin argin jira murtoo isaa kana namoota hedduun hin argin jira daawit walga'ii kun keessatti murtaa'e keessa hin turre garuu lubbuun isaa beekatteetti garuu afurri isaa beekateera garuu keessi isaa beekeera kanaaf jedheeti amma inni natti qophaa'ee jira yeroo hin beekamne keessatti na dhabamsiisuudhaaf deema battala leebsuu gidduutti na dhabamsiisuudhaaf inni murteessee fixeera kanaaf du'i balbala koo jirti anaaf du'a gidduu tarkaanfii tokkittiitu hafee jira amma yoo na oolchite ta'e na oolchi amma yoo na gargaaru hin dandeessa ta'e na gargaari anaaf du'a gidduu tarkaanfii tokko tafee jira du'i balbala koo jirti du'i natti dhiyaattee jirti du'i na bira geessetti na gargaaru hin dandeessa yoo ta'e na gargaarii jedheetti himata yeroon sun egaa daawitiif yeroo ulfaataa ture yeroo rakkisaa ture du'i isatti dhiyaatteetti yeroon hin jirtu sagantaan hundumtuu daawitii irratti qophaa'ee jira Saa'ol daawitiin ajjeesee irratti geeraruudhaaf daawitiin ajjeesee yaaddoo isaa hundumaa xumuratee nagaadhaan qophaasaa biyya sana hogganuudhaaf waan hundumaa fixatee lafa taa'ee jira akeeka daawitiin ittiin ajjeesan kana Saa'ol duwwaatu beeka ammoo daawit bira ga'ee jira yeroo kana
dubbi kana gaafa Yoonaataatti mu akkana jedhanii waadaa walii galan. Waadaa sana Saa'ol Yoonaataadhaaf Daawit qofatu beeka ture. Yeroo ulfaataa sana keessatti yeroo rakkisaa sana keessatti lubbuu nama kanaa oolchuun dirqamaa ofitti fudhate Yoonaataan lubbuu isaa oolchuun. Har'a waan dubbachuu barbaadu lubbuu keessan oolfadha. Nama oolchuu dandeessan oolcha. Yoonaataan Daawitiin hin milikse. Eeboo abbaa isaatii jedha. Billaa isaa ol jalaa milikse. Du'a jalaa milikse. Eessu miliksa masaraama mootummaa sana qarqaramoo milikse. Achi milikse akka Daawit lubbuu isaa oolfatu godhe. Lubbuun Daawit gaafa sana hafuun egeree Israa'eliif murteessaa ture. Sababi isaa mootummaan Saa'ol already fuula Waaqa duratti tuffatameera. Mootummaan Saa'ol diigamuu jalqabeera. Mootummaan Saa'ol bututeera. Mootummaan Saa'ol harca'uu jalqabeera. Mootummaan Saa'ol ijoollee Israa'el fuuldurattis Waaqayyo fuuldurattis warruma mootummaa isaa sana keessattis fudhatama dhabuu jalqabee jira. Harca'uu jalqabee jira. Kanaaf iyyuu namni gara fuulduraatti itti fufee biyya sana eessu. Namni gara fuulduraatti itti fufee saba Israa'eliin badiisa oolchu. Namni gara fuulduraatti itti fufee biyya Israa'eliin diigama oolchu Daawit isa akeeki Waaqayyo irra jiru qofaadha. Daawit isa mul'ati Waaqayyo duukaa jiru qofaadha. Daawit isa dibati Waaqayyo wajjin jiru qofaadha. Daawit isa Waaqayyo kaayyoo sanaaf waame qofaadha. Kanaaf iyyuu Daawit iddoo kanatti harka Saa'olitti yoo ajjeefame waan hundumtuu baduuf deema. Want hundumtuu harca'uuf deema. Want hundumtuu diigamuuf deema. Ajjeefamuu Daawit boodaan kan dhufu diigamsa guddaadha. Gaaga'ama guddaatu dhufa. Abdii ijoollee Israa'eltu dukkanaa'a. Kakuu Waaqayyo isatti kenne yaada Waaqayyo isa waame sanatu hafa karaatti. Kanaaf Yoonaataan ilmi Saa'ol maal godhe Daawitiin fuudhee milikse. Eeboo abbaasaa jala. Billaa abbaasaa jala. Du'a jalaa isa milikse. Har'a waan dubbachuu barbaadu. Wal ha oolfannu sanyii keenya qaccee keenya ha oolfannu biyya keenya ha oolfannu maatii keenya ha oolfannu du'a jalaa wal ha baraaraa biyya kana du'a jalaa waldaa kiristaanaa badiisa dhufaa jiru jalaa ha baraaru sanyii keenya jenereeshinii dhaloota nu boodaan dhufaa jiru badiisaaf gaaga hamaa dhufaa jiru jalaa ha miliksinu hin miliksee Yoonaataan Daawitiin du'a jalaa yeroon sun yeroo miliqqeeti. Yeroo miliqqeeti Daawitiif yeroo mul'achuun ture yeroo dhokachuu ture Daawitiif yeroo riphuu ture Daawitiif yeroo callisuu ture Daawitiif yeroo iddoo qabannaa ture yeroo itti lubbuu ofii oolfatan ture gaafa Waaqayyo diinii dhagaa abidda boba'u sanaa biyya Sodomiif Gomora irratti darbachuudhaaf kee Waaqayyo Looxiin akkana jedhe tulluu roggee tullootaatti ol ba'ii lubbuu kee oolfadhu jedhe. Yeroo achitti ol baatu ijoollee kee sanyii kee fudhadhu ol ba'i lubbuu kee oolfadhu jedhe. Har'a namoonni sagalee kana dhaga'aa jirtan waa tokkoon isinitti dubbadha. Lubbuu keessan oolfadha, maatii keessan oolfadha, gaaga'ama dhufu jala, balaa dhufu jala, rakkina dhufu jala. Yeroon kun yeroo nu itti fuula Waaqayyo barbaadannu. Yeroon kun yeroo nu itti riphnee akeeka Waaqayyo keessa ta'an. Yeroon kun yeroo itti of miliksan lubbuu ofii oolfatan, saba ofii oolfatan. Yeroo fiigichaa miti. Yeroon kun yeroo utaalchoo miti. Yeroon kun yeroo of agarsiisuu miti. Yeroon kun yeroo maali miti. Yeroon kun yeroo itti lubbuu ofii oolfatan. Yeroo itti riphan. Yeroo itti iddoo qabatanidha. Isa Waaqayyo yoo shaafit fayin jedhe. Amma loluun isin hin barbaachisu. Yeroon kun isiniif yeroo lolaa miti. Yeroon kun isiniif yeroo waraanaa miti. Yeroo attamiitire yeroo itti iddoo qabatanidha. Lolichi kan keessan miti isin iddoo qabadha. Yeroon kun isiniif yeroo iddoo qabannaati. Kanaaf siif du'a gidduu waan marmaaraa jiru hin beektu miliq lubbuu kee oolfadhu.